Tole kabajamoo fi jaallatamoo barattoota koo qaalii akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu barnoota keenya kutaa 39ffaatiin jecha sagalee jabaa kan waliin ilaallu ta'a. Jechoonni sagalee jabaa akkamittiin barreeffamu akkasumas immoo akkamitti dubbifamu kan jennu waliin ilaalaa haga xumuraatti kan waliin turu ta'a. Namoonni karaa onlaayiniitiin barachuu barbaadanii lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo waatsaappii fi teelegiraamiitiin of bilbiluu dandeessu. Namoonni sabiskiraayib hin taasisin sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Yeroo itti aanu haala gaariitiin akka wal argachuu dandeenyuuf jechuu kooti. Asitti gaa akkuma argitan namni tokko damma yoo jedhe dama jechuu fi damma jechuun adda addummaa qabu. Damma gaafannu sirriitti afaan keenyarraatii maan si'a lama dubbatama. Damma. Fakkeenyaaf immoo naannoo gaafannu naannoo gidduu jechaatti naan si'a lama dubbifamaa jirti jechuudha. Keessa asittis saan si'a lama kan isheen dubbifamaa jirtu jechuudha. Jecha sagalee jabaa gaafa jennu dubbifamaan wal fakkaataan lama gidduu jechaatti gaafa galu jecha sagalee jabaa jenna jechuudha. Akkuma asitti ilaalaa jirtan kana dubbifamaan wal fakkaataatu gidduu jechaatti lama ta'ee galee jira jechuudha. Kunis gaafa qoodamu haala kanaan sagaleensaa akkatti kan inni adda ba'u. Damma jennee dubbisna. Damma kan jettu kana utuu sagalee isaatti yookiin birsaga isaatti qoodisaniin jedhameeti garamitti qoodama jechuudha. Damma ishee kanatti qoodamte jechuudha. Naannoo kan jettu kunis naannoo ishee kanatti qoodamte jechuudha. Keessa kan jettu kun keessa. Amma keessa kan jettu akkatti barreessitu sa kan jedhu itti dabaltu jechuudha. Keessa haala kanaatiin jechuudha. Jechoonni afaan keenya irratti jabaatan baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Innis dubbifamaa gidduu jechaatti argamu san si'a lama waamnaa jechuudha. Ammatu maan kun keessaa baatee isheen kun maal jedhamti? Dama miti. Damma gaafannu hin jabaataa jechuudha. Asittis naannoo jedha. Naan hin jabaatte jechuudha. Utuu saan keessaa baate kun keessa hin jabaataa jechuudha. Warreen kanaa sirriitti jechoonni baay'een afaan Oromoo keessa hin jiru waan ta'eef sirriitti xiinxalaa barreessaa. Jechoota akka ittiin jabeessanii waamsanii dubbifamaan isaanii gidduu jechaatti lama ta'eetu kan isaan barreeffaman. Jara kana egaa waliin shaakalaa adeemnu. Shakkii, tabba, jabbii, cubbuu, gurra, rakkoo, gaabbii, sammuu, qarree, haayyuu, xiyya, roorroo, caffee, huccuu, lukkuu, hiddii, weedduu, harree, guddaa, killee, qawwee, qaccee, huummoo, cittoo, hattuu, lakkuu, hurrii, mooyyee, booyyee, roobbii,
furrii, furrii, moggaa, moggaa, biyyee, biyyee, oqqee, oqqee, faallaa, faallaa, lammii, lammii, gidduu, gidduu, birraa, birraa, xurree, xurree, qobboo, qobboo, kokkee, kokkee, ukkee, ukkee, fakkii, fakkii, bubbee, bubbee, qottoo, qottoo, maddii, maddii, warra, warra, akka, akka, adda, adda, amma, amma jechoonni sagalee jabaa nuyi kutaa tokkoffaaf isinii qabannee jirru warreen kanaa jechoota sagalee jabaa baay'ee isaaniitu jiru waan ta'eef irra deebi'uun shaakaluu barbaaddanii warreen jabaa ta'an isaan kun jabaa jettanii barreessuu keessan hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Yeroo itti aanu jecha sagalee jabaa kutaa lammaffaatiin walitti deebinaa. Nagaa nuuf ta'a.